Ati Waaqayyoodha. Guddaan akka keetii hin jiru. Ati kaateenaan tulluun akka korbeessa oolaatti qorophisa. Yoo ati kaatee reeffa guyyaa afuriitu maqaasaa dhaga'ee ka'a. Ati kaateenaan salphaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee bifa addaatiin gara keenya haa dhufu. Sagaleen kee billaa qara lamaati. Sagaleen kee burruusa caalaa cabsaa. Mee ameen. Sagaleen kee torbaan qabaadha. Haleluuyaa. Sagaleen kee dhukkubsattoota fayyisa. Amma bifa addaa sagaleen kee iddoo kana haa dhufu. Akkana jedhamee caafamee jira. Bokkaan waan dharraa gadi roobee lafa utuu hin jisin akkuma hin deebine sagaleen koo dhufeetu waan hojjetin hin deebi'u jedhamee caafameera. Ameen ameen. Mi sagalee Waaqayyoodhaa meeyyaati. Mi sagalee Waaqayyoodhaa meeyyaati. Mi sagalee Waaqayyoodhaa mee dabalaati. Ariqamnee irraa xumurutti nu wajjin ta'e. Wanti hundumtuu ka fedha keef jaala keetiin nuuf haa ta'u. Qabuun kee karaatti eeddu miti. Walii jecha kana dhageessan. Warra amma jedhee dhageessan. Mee kan koo hidhaa mana dubba. Karaan eegu miti jedha. Nama sin cina jiru akka qabaati kan kee karaatti eeddu miti jedha. Haleluuyaa. Namni hundumtuu sagalee kan akka xuruutti na duukaa bu'uun barbaada. Yeroo baay'ee waan tokko hin jibban. Waan an jibbu mana Waaqayyoo keessa ta'anii manni Waaqayyoo eenyuyi? Haddaraasha keessatti waaqessinu keessa ta'anii namoonni baay'een warri suuqii qabanii saantima deebisu. Keessa ta'anii jedhu. Waldaa keessa ta'anii saantima deebisu. Saantima saraa jira. Yaadaan jechuu gooti. Inni barataan immoo morkii hojjeta. Hojii banaa hojjeta. Inni kaan immoo kaaffeetti nama qaxaree taa'ee sa'aatiin koo dabarteetti ilaata. Saayileetti irra kaayee suutadee taa'ee moobaayilii isaa laata. Ani gaasii ni jedha. Sila waaqatu natti fuudhe waaqatu na waamee dandeessi dhiisu inni na ergatu moo abbaa cimaadha jaateemi ani gaddanaamni iyyaga kanaaf waa tokko sitti dubbata Waaqayyo haasaarra jira dabalee ameen jedhe attentionii keessan akkasin gara kookootan hin barbaada amma sagalee Waaqayyo lallabaa utuu sagalee Waaqayyo lallabamu cabsanii warri ba'an jiru ameen akka jeenaan jedha Waaqayyo ati innati barbaaddu innati footu sun karaa teettu mini karaa kan biraa dhufaarra. Mi ameen. Qaali ashaakiraa lamee. Sagalee tokko lallabe sokka. Ela abbaa argate hin argata. Mi ameen. Mi ameen dabala ameen. Mi na argate dha iyyaame. Mi sabaakine ani wangeela lallabala boris barabaraanis. Ameen. Mi adabala ameen. Si palagana. Karana ma enne na nabinu de basuri. Karafira enne na firigana nuti jabat. Setan na kan gore mit. Wak. Amen. Ay, debali amen jadi men. Galasi pora. Yesus goftana. Amen. Yesus goftana ina bella. Yesus goftana. Wa ona nu fanani. Gara fula ke ras ke kabera je charwan. Esa kali ogesani itu tokko dubbat kan dubbisa mata duree kana jalatti wangeela waan boqonnaa 5 xuruutti na caqasaa isinitti lallabee sokka baay'een deddeebi'ee akka 3 4 dhufeera hamma dhufe keessatti immoo waa'ee dinnichaa waa'ee lafa kaaree 200 waa'ee qorqorroo waa'ee kamaldaariyaa waa'ee gommaan lallabne barabaraan si lallabu dabalaa amee jira Mana kirai bisa si bata, kirai ke seti waktu si jirenya bara-bara si barbaji satu, si jirenya bara-bara nur kainan. Pasia. Debali amen jadi hai. Bantu jirenya bara-bara si kaira debali amen. Juri jadi agar kicilan, disab kicilan, tipi tu nagar kicilan, manggi se madgir magi bata kicilan. Jole nagar-gara rai wae. Bagaimana bala amen jadi. Akan sini jadi, hatu sobdun ejitun juriye. Tajajilu dandeessi lallabuu dandeessi garatti shedhoo nuun qabnu maayikirooskooppii nuun kan jiru jaale haa ta'u malee garuu waan asa jireenya barabaraatti galuu hin dandeessu ameen jedhii bantuu jireenya barabaraatu warra kan Waaqayyoo ta'an harka jira ameen mee Yesuus ansira hedhaayyaa mee Yesuus ansira hedhaayyaa waan qodaan gooftaa duukaa buune minimi ameen gooftaan akka jedhe maal hojii na duukaa deemtee Enggak ada video pada kecil teh udah main raya.
Enggak ada rodel be hari main hari sama tamu dari enggak ada apa cuma tapi dia baraka ciste kurtomi lama bidesan nama kumasha nyasip te bawarra kana siduka de mai radan akka jere gota amma ga ingale bambishe chuni ya musago bambishe chuni kabera manjiro chuni amen amma bode warri gota duka de mani mbega moya te avenira amen me ani gota birana fuera iyame ala boga akhirnya jual segala wakyo Petros sabirat tafale alo tabirat taf amen indem tani nani gota Petros vai lakini wondi mbele Petros vai nani ati bijenji de nyata siyane amen adon ani hatu ko jolle ko ndes sadde jiram le magara gota de mani afur biye to biya keta jira afur biye kana daju abanko gafa bunakire gafa kabenya sawa fa lo wamfa gafa ire hara gafa ire si forin kabunanje ala kali tayo sila main nani si kana si kopesera si kene amen isa kulila matatu amen eh mana kawenta kanna gota apa nani hanke muchana kesera parkenas kesera manas kesera bekam tu manas kesera awani sinimu ada manas mana fitu chufe komputer kesa barbade komputer kesa nargan kan ma kesa nargan amen Hallelujah amen ya bali amen jadi antesa aduh kama kesa hati manas mutas marka na wakati gora ere muchadi rata amen kesa semua kesa fu amen ifala tuna makinas gana kana kesa basa manas gana kana kesa basa hey biar kesa lo kasabe inni narkabillah kala mati daya inni narkabillah yani kada demande mo daya be oh namo la demande mo me kasa na tagasis chala hapo yesus yatina anota to banga bara eje chala la banga ayo in casa amen eh wae mo fawara lalam amen wae kada antuma wara lalam Taman kenya yo bishan ga shayu gana ma brati ka shayu ta yo no yuma ora kina ka wani yuma iyesa tatu njende sagale wa ayo illa amen irafa jiratu amen yabali amen yeri agune siki amen yani na salma mi yera ya hadunya warra kana warra ko yer biye bela fa gote jiro sodati mi ngadunya sigala warra kan amen sani sodati mi pente ko daki britin kuni sodati ta dunya Yesus Kristus muftada. Amen. Kanike karaate e duramiti. Amen. Ela kana dubadal. Amen. Demala amen jiram. Amen. Ela akaset wangelo an ko nasha. Yero kana bodde ayani wara iudota ture. Yesus Yerusalem olbae kella ola isa jedamu kara ola isa jedamu masaraman dara Yerusalem tigalchu bukedan bishan kufaman afani bira istitin bezata jedamu tokko ture. Bishan sana bira Godo balbala shantu ture namotin ukubsatoon baay'een warri jaaman warri naafatan waydhaan isaanii gar tokko du'es ila godota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan ergamaan waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa hirraasa raafamuu isaa booddees namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isa kamiittiyuu hin fayyu namni waggaa 30 dhukkubsate tokko achi ture ila dhaggeeffadhaa esa ture achi ture bishaan kuufamaanii tuudhaaf eega bishaan kuufamaa jechuun di keessa beektu waan ajaa'ibaa waan foolii qabuudha gamnaan fayyadee jita kuba nama namoonni baay'een girgirri umayyuu darbaniiru tinfaashii sabaasabannee bakka qabna nama baay'ee itti dabalu nama baay'ee tura duukaan jiru kanaaf ereen ila namoonni baay'een shuf akka fiigicha maraatoonii darbaaru mana baay'een dhaabatanii nu eegu tinfaashii bitanii Iyite ameni jatu andeso. Arnamu. Muka mani kita ada meta tidak lagi par. Nama saja berarti danda. Wama ona tikenne kun. Wal jako ita hajilano oleh nufan. Hajilano oleh nufan sama gitu atau kayak nama itu. Mata mereka berarti nase. Amma garuan nasa. Atena sa patati wal dia kan hari timajina nana wakai. Karasi ne jamini garunan nufan dia. Hallelujah! Hallelujah! Ya meya.
gadi bu'aan deemu wala meeyyaati. Ani gadi bu'aan deemu wala meeyyaati. Sabaagaatoo. Ameen. Ini masih terkait sana terkait. Baik ni sikap baca sejarah ni sebab Waaqayyooti. Mimi sagalee guddaan. Lafi qilleensi namni firri kana galu warri waaqan beeni warri biyya kana dhaga'aniiti an gadi bu'aa deemu wadaayya. Oh, masa banaga. Amen. Ani mucaa qotee bulaati. Mucaa qotee bulaati kooti ni monam bol. Amen. Turuu godhee gaditti qabe. Amen. Bambarbaade ini malee mucaa qotee bulaati kooti sin bol. Hadda yu warri biyya keessa ijoollee qotee bulaati. Warra qurxummii nyaatanii koobiraadhaanii laaqana fudhatanii deemanii isaantu geggeessaa jiran warra sa'aatii sadii afur akkuma keenya deemee barateetu geggeessaa jiran qaamna sammuu xiqqilinas. Kaawwaa kan eegalee fagare. Dabala ameen jedhame. Xibboonni ijoollee qotee bulaa ta'uu keenyatti guyyaa tokko saalfannee hin beeknu nama himaa deemna. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akkana jechaa Waaqayyo nama sadii bifa adda namoota baaleerra arsiirra boollarra gujiiri shawaa qabaa shawaa lixaarra deemanii lallabanii isaa booda an biyyoota arabaa keessa hardii galaanaan dirqaate kaa fuudhee bahu. Nama gurguddaatu as keessa jira naan jechaa jira. Siiba ta'u. Mi'a na hidhimee yiiti. Mi'a naaf ta'a hidhimee yiiti. Ilaka. Salaamaaleykum. Sherabati lama keraja. Warri kana boda. Ya kana boda warri kana anini. Syukurti para kasih suruftani, tahi para kasih suruftani. Manati karata. Tahi para kasih syukurti para kasih suruftani ruftani. Manati karata. Injil, bambish. Jabali amen dia. Yesus Kristus Pada. Me ani nama buta rega ya me. Biya fe gamar tamati. Ola mana babura minati iya menje. Ola mana babura da ku bare bokollo ya to ko muru dan da ku ke sabude. Kurtu kode ya tu mara yoti mar gadi teta kenta. La kenya tu angarin barbat. Afura ola mana babura reje dende mara. Asato. Amen. Amen. Nami kun akana jela warisi. Eo nami wangelo an loko nashani la kuni. Wagafon dumi sadeta citaye. Dakama bila cuatu sibuk. Dakama አይደለም ተስፋ ሳይቆርጥ utu abdiin kutate. Amen. Fayyunan dandare. Yeroo mucaa darbee baqaasa mucaa nabbaa hordofaa mucaa nabbaa jireenya bira fayyanii galan eessumaa dhabaluu durbii nabbaa baluu gaafa bira fayyanii galan ilma ta'a. Katalee bayyaa himta. Amma yoo jaleenta. Maalee gaal fayyi. Amen. Amen. Warri teessanii eegaa jirtan Yesuus hin dhufa karaa teessu. Yarkaa fudhan lallaba kana har'a Waaqayyo waa hojjechuu barbaada. Mee bala ameen jedhame. Bara dheeraadhaaf iddoo tokko teessee kan eeggatte abdii kutattee deemii karaa jirtu warri abduu dhufa Yesuus. Maal hojjettaa addana? Fayyidanii eegaa.